kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Dizar Miidiyaadha. Akkuma kanaan dura beekamu gaafilee takka magaalaa kana keessa deemnee gaafachaa ture. Har'a immoo baatii Ramadaanaa tanaan mee gaafii Ramadaana magaalaa tana keessa nama soomana qabu deemnee gaggaafannaa. Hanga xumura qophii teenyaatti nu faana tura isin jenna. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mee jalqaba Ramadaana Mahabubi Abdullah Tinjam. Oke, gaafii deebisaa tokko waliin goonaa asumaanuu yoo gaafii sadii keessa hangaati harkatti ilaalleeti waan furaa ta'ee somaan siraa jiru. Yoon harkachuu baadhus narraa cabtaa rakkoon qabu. Gaafiin jalqabaa akkaneeti. Soomana soddoma keessatti asrii soddoma yoo salaatte zuurii meeqa salaatta? Zuurii soddoma salaatta. Asrii soddoma salaatte. Zuurii 29. Diriyaate. Soddoma zuuriin. Soomana soddoman keessatti asrii soddoma salaatta. Zuurii nama meeqa? Zuurii soddomi takka. Gaafii lammataa si godha si jijjiirra. Baay'ee. Gaafii lammataa kanatti balbala jannataa keessa ta'uu soomana ittiin seenu baabatame. Riyaan. Baabur Riyaan. Mesriji. Baabur Riyaan. Baabur Riyaan. Khala gaaf sadaffaa ta'an. Gaafin sadaffaa saabaan jalqaba islaamii saabaa kami? Abu Zar. Abu Bakr Siddiq. Gaafii teenya gaafii lama deebisee asumaanuu waan furaa deebisee fudhatee deemte. Inshallah. Daawwattoota teenya gaafii sadii keessaa gaafii lama deebisee asumaanuu waan furaa isaa fudhatee kutee qaama harkaa jirtani. Soddoma dhufee faawwatu waan akkamitti. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Mee jalqaba Ramadaana kan barsu. Faraan Nanjaan. Oke, gaafii deebisaa tokko waliin goonaa qophiidhaan. Taate. Gaafiin jalqabaa akkaneeti. Ramadaana soddoma keessa asrii soddoma yoo salaatte zuurii meeqa salaatta? Soddoma salaatta. Mee yaali itti hidhattee jirti? Asrii soddoma yoo salaatta. Zuurii meeqa salaatta? Takka. Soddoma. Oke, sini jijjiirra. Hayyee. Gaafiin lammataa akkaneeti. Balbala jannataa keessaa ta'uu soomanaatti seenu baabatame. Adnaan. Mee koree. Ta'uu soomanaatti seenu. Intee negaruu na jechuudha. Gaafii lammataa si godha. Saabaan jalqaba islaamee saabaa kami? Abu Bakr. Oke, gaafii deebisaa keenya waan hojii godhate baay'ee galatoomi. Baay'ee galata. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi. Mee jalqaba Ramadaana kan barsu. Maqaan kiyya Nusrii Nanjaanii. Gaafii deebisaa tokko wajjin goonaa qophiidhaan. Taphiidha. Gaafiin jalqabaa akkaneeti. Baatii Ramadaanaa tana keessa baatii soddoma keessa asrii soddoma yoo salaatte zuurii noo meeqa? Zuuriin soddoma. Walumaa qixa? Waluma gadi. Itti ergitanyadha? Hirkixanyaadha. Gaafii Ramadaan si godha. Gaafii lamadaa kanatti baatii Ramadaana tana keessa azaana shanan keessa azaana kantu si gammachiisa? Hazaana Makriba. Zee maal jiru? Baafura. Zee furaa azaan. Gaafii sadaffaa si godha. Gaafii sadaffaa kanatti balbala jannataa keessaa ta'uu soomalitti seenu baabatame. Balbala jannataa keessa. Ta'uu soomalitti seenu. Warri balbala Firdoosi. Mee itti hidhatte? Firdoosi jannat. Firdoosi irraa seenee jechuudha. Oke, gaafii deebisaa kan nyaannu jigooti baay'ee galatoomi. Ayyaa galatoomaati. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Mee jalqaba Ramadaana Maqaa Iliyaas Taayir Nanjaan. Oke, gaafii deebisaa tokko wajjin goonaa qophiidhaan. Koppii. Oke, gaafiin jalqabaa kanatti soomana soddoma keessa asrii soddom salaataa zuurii noo meeqa? Soddom salaata zuurii. Mee itti hidhattee jirta yaalime? Soddoma salaata. Ergitanyaadha? Gaafii lammataa si godha. Hayyee. Gaafii lammataa afaan arabaati jechuudha. Amanni hon maal jedhama? Amanni. Oke, gaafii sadaffaa si godha. Gaafii sadaffaa keessa akka baatii jiraatti soomanii baatii meeqa faarra? Baatii sagalaffaa. Oke, baatii
Sagalaffaa. Okay, gaafii sadii keessaa gaafii takka argattee gaafii isaa nyaannu hojjete baay'ee galatoomi. Isinillee galatooma. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mee jalqaba irraa maqaa kee ibsi. ماهري أحيانا يعني Okay, mee gaafii deebisaa takka waliin goona. تولي إن شاء الله. Gaafiin jalqabaa akkana jetti. Soomana soddomman keessatti asrii soddom yoo salaatte zurii meeqa salaataa? صومنا صدوما خيست أسري صدوم يو صلاة زوري ميكا صلاة صومنا صدوم قوي إنه جي أصدوم يشوف خيتي مو بياس أسريني صومنا صدوما خيستي أسري صدوم زوري ميكا زوري صدوم غيره Mee mokor yaali mee. صومنا جي أصدوم يشوف خيتي Guyyaa soddommaa Gaafiin kun jala silaaf hin galle qaba. Naa jijjiir. Gaafiin lammataa akkanatti balbala jannataa keessaa ta'uu soomanaa ittiin seenu tamii. Balbala jannataa keessa ulaan warra jannataa ittiin seenu baaburrayyaan jaamti. Gama Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Jannata keessa hulaa takkaa jira isii maqaan isii rayyaan jaamti. Hulaa sana immoo warra jannataa qofaa seenaa jee. Saniifuu rayyaan jaamti. Gaafii lammataa waan argateef gara sadaffaatti aan. Tolayye. Gaafiin sadaffaa kanatti sahabaan jalqaba islaamee sahabaan kamii? Sahabaan jalqaba islaamee Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Gaafii deebisaa keenya gaafii sadii keessaa gaafii lama argattee asumaanuu gaafiin teenyaas gaafii badhaasaati beekte wanni furaa fedhii anarraa jechuudha. Parsantaa 75. Gaafii sadii waan lamaan deebisee. Parsantaa 75. Salaataan hojii dhibbootaati. Tole galatooma daawwattoota keenya asumaanuu wanni isin hin jennu Dadar Miidiyaa laayik sheer sabiskiraayib godhaa hordofaa isin hin jenna maaliif gaaffiilee bashannansiisoo fi barnoota irraa fudhatan isiniif dhiyeessanii jajjabeessaa wal jabeessaan isin hin jaa. Galatooma isin. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mee jalqaba maqaa kan barsi. Maqaan kiyya Abdulqaadir Haji Gammadaa. Gaafii deebisaa tokko waliin goona afaan somanaa kana. Gaafii maal? Gaafii waa'ee somanaa kanaa jiru baatee. Inshallah waan Gaafuma amantiiti ragoon qabu. Gaafii amantii irraayi? Hin deebisa inshallah waan rabbiin na dandeessi. Gaafiin jalqabaa kanatti baaba jannataa keessaa ta'uu somanaa ittiin seenu baabatamii. Baaba warri somanaa ittiin seenu baaburrayyaan jedhama. Baaburrayyaani? Baaburrayyaan. Gaafii jalqabaa deebisee hara gaafii lammattaatti aanu. Sahabaan jalqabaa islaamee sahabaa kamii? Sahabaan jalqaba islaamee kadura Abubakar manguddoorra kan walii jechuudha shabaabarra. Gaafii lamaffaatti isaan argateef hara gaafii sadaffaatti aanu. Ramadaana soddoma keessa asrii soddomii yoo salaatte zurii meeqa salaatta? Wallahu alam gaafii tan ammoo qaceellotti hin qayyabanne na bira kuttatan. Gaaf deebisaa kan nyaannu hojii baay'ee galatoomii. Galatooma isinis. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Mee jalqaba maqaa kan barsi. أنا مكانك يا عالم والدين جاب. Gaafii deebisaa tokko waliin godhaa. أيه. Gaafiin jalqabaa kanatti soomana soddomman keessatti asrii soddomii yoo salaatte zurii meeqa salaatta? soomana baatii guutuu soddom jechuudha. Soddoma ammaas deebi'ee ammaas bakka soddom jechuudha isiin. Baatuma soddomman guyyaa soddomman keessatti guyyaan baatiin takka guyyaa soddom qabdiimi guyyaa soddomman san keessatti asrii soddom salaatte. Zurii meeqa salaatta? Ji'a ramadaanaa kana keessa. Ji'a ramadaanaa baay'ee takka keessatti. Baay'ee takka keessatti soddom eegate zuurii fi asriin mataansi guyyaa takka bicha jaala godhama waan cin wanta guyyaa takka godhamuuti. Zuuriinis asriinis guyyaa takka godhama waan ta'eef egaa asriinis soddom yoo taate zuuriinis soddoma ta'uu qabdi. Mee yaaleetti laatee jirti? Garuu isiin baatiin tun guyyaan soddomaa fi wayii soomanni soddomii. Soomana soddomii yoo jette matummaa asrii mataansi soddomii mitiidha. Soddomii amma soomanni soddomii yaannu asrii soddom salaattee zurii meeqa salaattaa isa baata? Zuurii immoo soddoma. Gaafii si jijjiira. Gaafii lammataa kanatti balbala jala jannataa keessaa ta'uu soomanaatti seenu. Baaburrayyaan jedhama. Gaafii lamaffaa waan argateef hara gaafii sadaffaatti aan. Gaafii sadaffaa sahabaan jalqaba islaamee sahabaa kamii? Jalqaba Abubakar.
Oke, gaafii deebisaa kan nyaannu hojii gooteef baay'ee galatoomi. Ayyee isinillee galatooma. Assalaamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mee jalqaba maqaa kennu. Jalqaba maqaan Giyyariyaan Nuraddiin Jaama. Gaafii deebisaa tokko waliin goona. Ishi. Gaafiin amantiiti. Qophiidhaami. Qophiilee Rabbi haa laaffisu. Gaafiin jalqabaa kanetti. Soomana 30 keessa. Asrii 30 salaatte zuurii meeqa salaatta? Zuuriin 30. Mee itti dhiyaattee jirta yaal. Soomana 30 keessa Asrii 30 salaatte. asrii 30 salaatti. Zuurii noo meeqa? Zuuriin 30 ta'a. Gaafii si jijjiira takka. Gaafii lammataa balbala jannataa keessaa ta'uu soomanaatti seenu baafatami. Baaburrayyaan jaamti. Gaafii lammataa waan harkatteef gara gaafii sadaffaatti aan. Gaafii sadaffaa akka baatii hijiraatti amata hijiraatti. Baatii ramadaanaa baatii meeqa farra dhufti? Akka hijiraatti baatii ramadaanaa. Wallahi baatiin jammaraa muharrami achirraa gaazexaawwanii ilaaluun ni danda'amti. Amma afaan irraan qabu. Saniifuu gisee biraan laa boqortaa jira. Gaafii deebisaa kan nyaannu hojii goote baay'ee galatoome. Isinis galatooma. Salaamu alaikum. Waalaikum salam. Mee jalqaba maqaa hin gorsi. Bang ya Firoo Jaafar Naanjaa. Gaafii deebisaa tokko waliin goonaa yoo gaafii hunda deebiste badhaasa ni qabda. Ayyee. Gaafiin jalqabaa kanetti. Soomana 30 keessa asrii 30 salaatti. Ayyee. Zuurii meeqa salaatta? Asrii 30 yoo salaatte soomana 30 keessa zuurii meeqa salaatta? Asriin 30 salaatan. Guyyaa sosobaatiin takka Guyyaa keessa. guyyaa sosobaa waa'ee. 30 salaata asrii. Asrii 30 salaatte. Zuurii noo meeqa? Amma ji'a takka keessa Guyyaas deemii jira. guyyaa takkatti zuurii asrii takka salaatte. Guyyaa takkatti 30 salaatte. Asriin 30 taati. Asriin 30 taata. Asriin 30 taate. Zuurii noo meeqa? 30 maga. Meeqa qori? Asrii zuuriin 30 asriin 30. Lamaan ol kita? Lamaan ol kita? Wal kita gaya zuuriin afur salaatta asriin jijjiira. Ayyee. Gaafiin lammataa balbala jannataa keessaa ta'uu irra janna soomanaatti seenu baafatami. Warri soomanaatti seenu. Baaburra. Baabur Rahmat. Mee yaali itti dhaate? Ayyee gaafii sadaffaa si godha. Gaafii sadaffaa saabaan jalqaba islaamee saabaa kamii? Jalqaba. Asaabaadha moo? Saabaan jalqaba islaamee. Khadijaadha ka. Dhiira keessa. Ali. Ali Tiyaaneti. Ali jalqaba waan mana Rasulaa keessatti guddateef isaatutu jalqaba islaamaa. Ali lammadha. Isa dura namaa jira. Abaa Bakr Siddiqi jenna. Abaa Bakr Siddiqi. Hamzaadha. Mee ergixanyaa ta'e haa isaan sitiin keessa. Hamzaadha ayyee. Gaafii deebisaa kan nyaannu hojii gooteef baay'ee galatoome. Ayyee. Salaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii deebisaa kan nyaannu tokko hojii goonaa qophiidhaan. Koppiidha saayiba. Asumaanuu namni hangareef waraabaa ture kaameraamaanii kiyya isa kana mee isuma kanaa'u gaafii deebisaa tana gaafannee yoo ka deebisu taate har'a waan furaasaa anaatu irraa cufaa'u mee hanga xumura gaafii teenyaan nu faana tura. Ayyee gaafii qophiidhaan gaafii. Koppiidha saayiba. Wis data. Siin gaafadha yoo fedhe. Okay, gaafiin jalqabaa akkanatti. As baatii ramadaanaa asirraami? Soomana kan qabdami? Burreen qaba. Ofoddo meemat. Baatii ramadaanaa keessa azana kan tuutas ija. Waaw. Gaafii bareedu na gaafate. Nama giibaati ka saayiba. Gisee La hawla gaafii ajaa'iba na gaafate. Gisee waaw kama giibaati gaafii qaba. gisee furaasan. Waa saayiba. Gammachuudhaami? La hawla nan gaafate saayiba.
Aye gaafii lamadaa si godha. Aye. Gaafii lamadaa soomana soddoman keessa asrii soddom salaataa zurii noo meeqa? Zurii moo? Jummataa jira misa? Afur gisee digdamii jaha qaba. Afranoo. Afran wanta ka jummataa mi jummaa. Guyyaa jimmataa afur. Kanaafuu jummanni asrii qabu jechuudha. Zuriin qabu jechuudha. Qabu qabu. Gaafii lamadaan harkateef gara gaafii fayyada. Ayya maallaqni moo jira? Ni jira. Ayya afur. Gaafiin taan soomana kanarraa maal hubata? Waan hubatu khayrii hundaan hubatu. Wanni irraa baratte maali? Maashaallah waan hunda rabbiidhaaf soomana soomanu waan eegaa jira. Beelaas baruudha. Waan hedduudha waan amma hanga kanatti siimu. Jalaan kana? Dhaabati goduma bitan nama. Viidiyoo fi neef bitan. Ayya. Isaan dura siin kannoo. Akkuma daawwachaa turtanitti gaafiin nuti gaafachaa turre gaafii tana turte. Ammoo warra deebisaa gaafii teenyatti ana gaafiin jalqabaa akkanatti baba jannataa keessaa baba warri soomaneen ittiin seenu baabur rayyaan jaamti. Gaafiin lammadaa immoo akkanatti saabaan jalqaba islaamee saabaa miti saabaan Abubakri Siddiqii jalqaba islaamee dhalaarraa immoo Khadijaadha. Gaafiin sadaffaa akkanatti ramadaana soddomman keessa asrii soddom salaataa zurii meeqa salaataadha. Asriin soddom yoo ta'e zuriin soddomin taatu baatii takka keessa jummaa afurii jira waan ta'eef jummaa afur irraa kaaseeti sammootu zurii waliigala dha diida mijaa taate. Kana gaafachaa turre akka ittiin bohaartan abdii qabna amma torban itti aanu wal agarruutti nagaan nuuf turaa isin.